oomishaa fi oomishtummaa damee qonnaa guddisuuf galteewwan qonnaa sanyii fi xaa'oon dabalatatti qorichoota farra ilbiisaa fi aramaa fayyadamuun murteessaadha. Warshaan farra ilbiisaa fi aramaa Adaamii Tulluu waggoottan 27 oliif qorichoota kanneen oomishuun qonnaan bultootaaf dhiyeessuun oomishtummaa qonnaa biyyattii guddisuu irratti qooda olaanaa bahachaa jira. Qonnaan bultoonni naannawichaas oomisha qorichoota warshichi dhiyeessutti fayyadamuun oomishtummaa qonnaa isaanii guddisaa jiraachuu himan. Oomisha akka qamadii, boqqolloo, kuduraa muduraa gosa garaagaraa akka timaatimaa, shunkurtii, qaaraa maal kana oomishna. Ingidee oomishtoonni kun wannoo mataa isaanii qabu, kuwa mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf boqqolloo soo fudhanne boqqolloon tabaayii garaagaraa raammoo kan ija isaa keessa bu'ee akka inni oomishan godhannee godhu qabu. Isa kana qoricha isaa asii fudhanna. Amma waddaasitti fayyadamuu jalqabee waggaa tokko fixee lammaffaaf deemaara. Garuu anasitti as jira malee naannoo as keessaa baay'een beekuu ture. Akka yeroo tokko dhufee as maal qabdan jedhee ilaalee miinuun naa kenname. Miinuu sayyoo dubbisu qorichuma suuqii binnitu as jira. Qoricha akka tiyootii kunniin amma kuduraa fa'aan ka hojjedhu qaaraa fi timaatimii fi shunkurtii. Timaatimii amma yeroo jalqabaatiif chiginyii fuunee yoo dhufnu raammoo nyaatutu jira. Raammoo nyaatu san amma daamaatootii kana amma achumaa finneetiin agrotiyootii jedhan ayina onnoo haa ta'u malee ingredientiin keessa jiru garuu ka asiitiif ka achi tokko. Garuu ka achi suni baay'ee widdiidha. Qulqullina olaanaa fi gatii madaalawaatiin argachaa jiraachuu fi dhamaatii malee fayyadamaa jiraachuu isaanis himan. Amma qorichi isaan biratti birrii 1,000 binni kun asii ba'ee daldaltoota bira ga'ee birrii 5,600. Fakkeenyaaf tiltiin amma isaan biratti amma kulaazooniin birrii 1,000 waan ta'e asitti deetiriin jecha. Isaan bira garuu gaafa dhaqu birrii 5,000. Qotee bulaan amma karaa kanaan qisaasaa gatii irraa illee amma ta'e dandamannee jechuu hin dandeenya. Kaasii fuudhee itti fayyadame sun raammoota samii yeroo tokko dha'ee jechuudha yeroo lamatti hin deebifne. Garuu kaawwan ammoo gizee 2-3 afuufuu dandeenya. Kanaafuu onnoon isaa ingredientiin keessa jiru fayyadaminsi qorichi asii ba'uu kun baay'ee bayeessaa heddu achirraa laaleeti. Amma yoo ani yeroo 3 yeroo 4 yeroo 5 yoo kadhaabu taate yeroo 5 raammoo murusa asii fuudheetiin afuufadha jechuudha. Warshaan farra ilbiisaa fi aramaa Adaamii Tulluu qorichoota dhangala'oo fi jajjaboo gosa adda addaa oomishaa jiruun gabaa tasgabbeessuu fi oomisha qonnaan bulaa guddisuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu hojii gaggeessaan warshichaa obbo Faayisaal Huseen himan. Warshaan kun guddaa hundeeffamee jalqabee qonnaan bultoota biyyaatiif yeroo balaa tasaa balaa akka hongee anbattaa fi balaa bookee busaa waan kana fakkaataniif akka deebii kennuuf warshaa hundaa'e qoricha dhangala'oo miliyoona 2 ol liitira miliyoona 2 ol oomishuu warshaa danda'uudha. Faraqaa 2 qofaadhaan oomisha jajjaboo mootiyyuu akka duratti jenne akka farra daana'oo fi kan kana fakkaatan isa mootiyyuu miliyoona 1.5 ol waggaatti ka oomishu. Farra aramaa mootiyyuu tufoordii isa jennu sani faraqaa tokko keessatti qofa miliyoona 1.5 ol liitira warshaa oomishuu danda'u jecha dandeettii haganaa warshaa qabudha. Gabaa tasgabbeessuu keessattuyyuu akka biyyaatitti gahee guddaa taphataatiin jira. Qulqullina meeshaa qulqullina qabu akka qotee bulaa bira ga'u godhuu keessatti gahee guddaa taphataatiin jira. Warshichi naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti baasii guddaa kan hambise gaaffii qonnaan bulaaf hatattamaan deebii kennaa kan jiru ta'uu fi kanaanis oomishtummaa qonnaa guddisuu irratti gahee guddaa bahachaa jiraachuu hoogganaa taanaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Dajanee Hirphaa himan. Warshaan Adaamii Tulluu akka biyyaattis warshaa keemikaala qonnaa oomishan keessaa isa tokko isadha. Ija kanaafuu inni gahee guddaa akka qabuun beekama jechaadha. Fakkeenya fudhachuudhaaf bara 2011 irraa kaasee awwaannisti waggoottan 2-3 walitti aansee weerara gaggeesse kana keessatti caalmaatti keemikaala kana dhiyeessuudhaan gahee guddaa kan taphate otoo alaa hin gala ta'ate doolaar guddaa kan nu gaafatuu fi humna biyyattii kana olillee ta'uu kan danda'udha. Garuu warshaan kun keemikaalli awwaannisa kana shimbiroo girrisaa kanneen biroos kan aramaas kan dhibees
kan oomishamu achitti jaa ta'eef gaheen inni qabu guddaadha jechaadha.